Oduujo Dinagdeen Itoophiyaa rakkoolee keessoo fi alaa dandamatee guddina abdachiisaa galmeessaa jiraachuu miseensonni koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa himan. Misooma koriidarii baadiyyaan hojiileen kanaan dura bifa bittinnaan hojjetamaa turan sagantaa tokko jalatti haammatamanii hojjetamaa jiraachuu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa himan. Tumaan seeraa miidhaa dubartootaa fi daa'immanii irra gahu hambisuu irratti xiyyeeffatee gumii abbootii gadaan tumame. Oduma Deenalaatiin Tibbayyaana Qilee Faranjootaa kanatti Raashiyaan haleellaa Yuukireen irratti raawwattu cimsiteetti fufuun himame. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoorraa galgala kanaaf qindeeffannee simbiraan geenya oduu waliin heeraan silashiitii waliin tura. Paartiin badhaadhinaa nageenyaaf dursa kennuun hojjechaa jiraachuu ministeerri muummee itti aanaa fi pirezidaantii itti aanaan paartichaa Tamasgeen Xurunaa himan. Nageenya waaressuufis ijaarsa dhaabbilee irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Ababaayyoo Kafanii. Koreen hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa yaa'ii idilee paartichaatti bana taa'ee tureen dhimmoota garaa garaa irratti mari'ateera. Korichi dhimmootaa fi akkaataa raawwii nageenyaa fi misoomaa uummataaf waadaa galamee irratti hojjetamaa turee fi jiru irratti mari'ateera. Paartiin badhaadhinaa Itoophiyaa maraan martuu fi rakkoo nageenyaa keessaa baasuuf biyyattiin biyyoota ollaa waliin hariiroo nageenyaa obbolummaa bu'uureffatee haa qabaatu taasisuuf fi biyya lammiilee ishee mara qixaan keessummeessituu jalqabumarraa eegalee hanga ammaatti hojjetaa jiraachudha. Ministeerri muummee itti aanaan fi pirezidaantii itti aanaan paartichaa obbo Tamasgeen Xurunaa kan himan. አሁን ላይ ሆነ ስናየው የሰላምና ደህንነት ጉዳይ መሻሻል አለ። Ammarratti dhaabbannee yoo ilaallu dhimmoonni nageenya wal qabatan foyyee qabaachaa dhufaniiru. Ta'us ammas namoonni ilaalcha dogongoraa qabatanirraa karaa sirriitti hin deebi'in jiru. Hojiin isaan karaa sirriitti deebisuu ammas hojjetamaa jira. Dhaabbileen nageenya fi tikarratti riformiin taasifameera. Dhimmoota nageenya fi tikaa waan mootummaa fi paartii tokkoon raawwatamee dhumuu miti. Wal harkaa fuudhinsa dhalootan waan mirkanaa'udha. Hojiin ijaarsa dhaabbilee poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa cimsuus kan itti fufu ta'a. Kana dura marii fi sagaleen marii ukkaanfamaa tureera kan jedhan ministeerri muummee itti aanaan Tamasgeen Xurunee amma mootummaan karaa araaraa fi marii ijaarsa biyyaaf akkasuma nageenyaaf tasgabbiif qaama kamuuf hubanaa taasisee jiraachuusidha kan himan. ፓርቲያችን ለሰላም እሰራለሁ በሚል ሰላምና መረጋጋትን የአገር ደህንነትን Paartiin keenya nageenyaaf nan hojjedha jedha. Nageenyaaf tasgabbii cimsuuf riformii dhaabbilee nageenyaa taasisuu fi dhimmoonni kunneen toora xiyyeeffannoo kooti jedhee ummataaf ifoomseera. Kanumaan wal qabatee mana maree bakka bu'oota ummataa dabalatee qaamolee raawwii waadaa galame kana cimsuuf gumaachan komishiniin marii biyyoolessaa hundaa'ee guutuu biyyattiitti hojjetaa jira. Akkasuma seenaa ijaarsa biyyattii keessatti qaamolee miidhaan irra gaheef qaamni haqa isaanii barbaadu haqni ce'umsas hundaa'ee caasifama mataasaa qabatee hojiirra jira. Nageenyi fi misoomni gargar bahanii kan ilaalamne ta'us kan himan ministeerri muummee itti aanaan mootummaan keessattuu misoomni saffisaan damee qonnaan eegalchiisee cimee akka itti fufuuf kutannoon kan hojjetu ta'us himan. ከግብርና አኳያ እንግዲህ ግብአትን የማሻሻል Raabsi xaa'oo garmalee fooyya'eera. Dandeettiin sanyii filatamaa dhiyeessuu keenyas dabaleera. Qonni kilaasteraa fi makanaayizeeshiniis guddachaa dhufeera. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabalaa dhufeera. Ashaaraa magariisanis waltajjii idil addunyaa irrattis osoo hin hafne itti badhaafamneerra. Damee turizimiin misooma bu'uuraa dijitaalaanii fi albuudaan guddinni eegalamee cimee akka itti fufees paartichi xiyyeeffannoo itti kennee kan hojjetu ta'uusidha kan himan. Kallattiiwwan yaa'ii tokkoffaa paartii badhaadhinaan kaaman qabatamaan hojiitti hiikamaa jiraachuu pirezidaantii itti aanaan paartichaa Danfaaraa himan. Keessattuu hojiileen misoomaa fi tokkummaa sabdaneessummaa mirkaneessuu kallattiin yaa'ii paartichaa kaa'een itti fufaa jiraachuu himaniiru.
Saxxoo Tashoomaa. Pireezidaantii itti aanan paartii badhaadhinaa Adam Faaraa murtee walgahii jalqabaa paartichaan darbanii fi kallattiiwwan kaawwaman haaluma uummataaf waadaa galameen bu'aa qabeessummaan raawwatamuu himaniiru. በመጀመሪያው ታሪካዊ የፓርቲያችን ጉባኤ የተወሰኑ ውሳኔዎችና የተቀመጡ አቅጣጫዎች walgahii seena qabeessa paartii keenyaan murtii darbe kallattii kaa'amee fi waadaan uummataaf galame bu'a qabeessadha. Hojiin kun haalaan raawwatamuu koreen hojii raawwachiiftuu paartichaa mirkaneesseera. Karoorri hedduun kan jedhame yookaan kan karoorfamanii olitti raawwatamuun kanneen keessaa ijaarsa paartii cimaati. Gama kanaan dandeettii paartichaa hojii gama dhaabbataa jiruun hojii bu'a qabeessi hojjetameera. Keessattuu waadaa paartiin iddoo baay'eetti uummataaf gale akka raawwatamu hooggansa ga'umsa qabu ramaduun hojjetameera. Ijaarsi dandeettii hooggansa gubbaa hanga gajjallaatti kennamu kan himan obbo Adam Faaraa kun ammoo hooggansi ga'umsaan waadaa uummataaf galame akka raawwatu taasiseera jedhaniiru. Hojii sirna ijaarsa dimokiraasii irratti hojjetameen dhaabbilee siyaasaa gidduutti walitti dhufeenyi fi walta'uun akka jiraatu taasiseera jedhaniiru. Qaamolee hidhatanii socho'an kallattii nagaan rakkoo furuuf haalli mijachuu kan himan obbo Adam Faaraa waliigalteen Piriitooriyaa isa tokko ta'uus ibsaniiru. ይሄ ይበልጥ የዲሞክራሲ ስርዓቱን ለማዳበር ያግዛል የሚል ነው። Hojii ijaarsa dimokiraasii haalaan guddisa jechuun akka paartii biyya bulchuutti gahee isaa ba'achuu qaba jedhamee kallattii kaa'ameen lola kaaba Itoophiyaatti mudatetti xumura gochuuf TPLF waliin Piriitooriyaatti nagaan waliigaltee irra geenyeerra. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti qaamolee hidhatanii socho'an waliin mariin rakkoo furuun danda'ameera. Gaambeellaattis akkasuma yeroo dhiyoottis sochii jajjabeessaan eegalameera. Hojiin kun itti fufee kan hojjetamu ta'a. Hojiin gama dippiloomaasiin faayidaa Itoophiyaa eegsuuf hojjetames bu'aa qabeessa akka ta'e ibsaniiru. ከዲፕሎማሲ ጋር በተያያዘ ውጫዊ ጫናን ተቋቁሞ gama dippiloomaasiin dhiibbaa alaa dandamachuun birmadummaa biyyattii eegsisuun murteessaadha jechuun hojii guddaan hojjetameera. Warreen deeggaran baay'isuun faayidaa biyyaalessaa eeguu qabna jennee hojii guddaa hojjenneerra. Keessattuu hirmaannaa akka addunyaatti qabnu guddisuu qabna jennee kallattii kaa'anneen hojii walitti dhufeenyaa cimsan hedduu hojjenneerra. Biriiksitti makamuun keenya injifannoo guddaadha. Kunis walga'ichi bu'a qabeessa ta'uudha kan ilaalame. Walgahii jalqabaa paartichaan murteewwan darban kallattiiwwan kaawwaman waadaa uummataaf galame bu'a qabeessa akka ta'uuf gaheen hooggansa sadarkaan jiru olaanaa ta'uu himaniiru. Qaamolee kanneenis galateeffataniiru. Misoomni koriidarii baadiyyaa hawaasni jireenya ammayyaawaa akka jiraatu kan taasisu waan ta'eef qaamoleen sadarkaan jiran xiyyeeffannoon hojjechuu akka qaban pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa hubachiisan. Misooma koriidarii baadiyyaan hojiileen kanaan dura bifa bittinnaan hojjetamaa turan sagantaa tokko jalatti hammatamanii hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Mirkanaa Taaddasaa gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeesseera. Hawaasni biyyattii naannoo baadiyyaa jiraatu humna dinagdee biyyattii ta'utu himama. Haalli oomishaaf jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa jiraatanii garuu rakkoo akka qabutus ibsama. Yaada ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad maddisiisaniin misoomni kooriidarii baadiyyaa naannoo Oromiyaatti eegalame rakkoolee turan furuurraa eegalee faayidaalee hedduu akka qabu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himaniiru. Hojiileen kanaan dura karaa bittinnaa'een hojjetamaa turan amma misooma kooriidarii baadiyyaa keessatti hammatamuun sochiin eegalamuu pirezidaanti Shimallis ibsaniiru. በቁልቁሉማ በምንለው ፕሮግራም ሃውሲንግ ላይ ሲሰራ ነበር። Sagantaa qulqullummaa jedhamuun manneen irratti hojjechaa turre. Mana qonnaan bulaan keessa jiraatuu fi mana namaa adda baasaa turre. Hojiileen misoomaa faffacanii hojjetamaa turan tokkoon tokkoon qe'ee horsiisee bulaatti haala itti hojjetamu baayoogaazii irratti haalli mijataan akka uumamuuf hojjetamaa ture. Hojiilee faffacanii hojjetamaa turan qindoominaan akka hojjetaman taasisuu irratti bal'inaan hojjetamaa ture. Sagantaan akka hoogganamu taasisuun inni lammaffaan ammoo biqiltuuwwan qopheessaa jirra. Wanti diigamuu qabu akka diigamu taasisaa jirra. Hojiileen hubannoo uumuu hojjetamaa jiru. Dabalataanis qonnaan bultoonni manneen sadarkaa isaanii eeggatan akka ijaarrataniif baankii irraa liqeeffachuu fi haala dinagdeen itti uumamu carraan uumamuu ibsuun misoomni kooriidarii baadiyyaa haala jireenyaa ammayyaa kan uumu waan ta'eef hojii hubannoo uumuu hojjetaa jiraachuus himaniiru. ዋናው ግንዛቤ መፍጠር ነው። ኮሪደር ልማቱ ላይ አጠቃላይ ግንዛቤ መፍጠር ስራ ነው። ይሄንን ijoon hojii misooma kooriidaraa baadiyyaa irratti hojii hubannoo uumuuti. Isa kana miidiyaaleen cimanii hojjechuu qabu. Hooggansi sadarkaan jiru kanarratti ciminaan hojjechuu qaba. Hubannoo uumuun isa jalqabaati. Inni lammaffaan hojiin kun kan hojjetamuu qabu mootummaan osoo hin taane hawaasani. Mana tokkoon qonnaan bulaatti kan hojjetamu badhaadhina maatii mirkaneessuuf dhimma namni hundi hojjechuu qabudha. Kanaaf namni hundi akka hojjetuuf sosochii uumuu fi hojiin deeggaruu hojjetamuu qaba. Akka uummanni hirmaatu taasisuun barbaachisaadha. Inni sadaffaan hawaasni faayidaa isaaf waan ta'eef akka kunuunsu taasisuudha. Akka aadeffatamu hojjechuunis barbaachisaadha. ባህል እንዲሆን ግን ተክቶ ማገዝና ወደዛ ደረጃ እንዲመጣ ማድረግ ያስፈልጋል።
Jijjiiramaan asii manneen kumni 37 ol ijaaramuun harka qalleeyyiif dabarfamuu miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeen himan. Hojii namarratti xiyyeeffateen dabalata giddugala nyaata barattootaa fi oolmaa daa'immanii ijaaruun bu'aalee argaman ta'uu ibsaniiru. Gaaffii mana jireenyaa jiraattotaa deebisuufis hojiin hedduun hojjetamuu himanii jiru. Magaalichatti piroojektonni misooma koriidarii, misooma magariisaa, ijaarsi yaadannoo injifannoo Adawaa, paarkiin tokkummaa fi addabaabayiin michummaa fakkeenyota gurguddoo hojiilee misoomaa ta'uu eeranii jiru. Kana malees damee misooma bu'uuraa fi teeknooloojii dijitaalaan hojiileen jiraattotaaf haala mijataa uuman hojjetamuu ibsanii galiin magaalichaa akka dabaluu fi faayidaa uummataaf akka oolu taasifamuu himanii jiru. የአዲስ አበባ ገጽታ ጉዳይ የሀገር ክብርም ጭምር ነው። የሀገር መታያ dhimmi maqaa gaarii magaalaa Finfinnee dhimma kabaja biyyaati. Kan biyyi itti mul'attudhas. Uwwisni misooma magariisaa ishee 2.8 irraa gara 220tti gaheera. Kun jijjiirama bu'uuraa guddaadha. Hawwattummaan turizimii dabaleera. Gabaa keenya irrattis turizimiin jijjiirama olaanaa fideera. Misooma magariisaa, yaadannoo injifannoo Adawaa, paarkii tokkummaa fi addabaabayiin michummaa jijjiiramni misooma kooriidariin yeroo dhihootti kan fidne immoo waliigalaan jiddugala hawwataa akka taanu addunyaan waa'ee keenya akka dubbatu ajandaa akka taasisu gochuu kan danda'edha. Rakkoo mana jireenyaa magaalichaa furuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu himanii carraa hojii babal'isuunis dhimma xiyyeeffannoon hojjetamu ta'uu eeranii jiru. ከፍተኛ የመኖሪያ ቤት ጥያቄ አለ። በአዲስ አበባ ብቻ አይደለም በሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞችም ላይ Gaaffii mana jireenyaa olaanaatu jira. Magaalaa Finfinnee keessatti qofaa miti. Magaalota akka biyyaa jiran keessattis gaaffiin kun jira. Dhiyeessii mana jireenyaa haga barbaannuun hojjanneerra jedhuun ka'umsa hin taasisnu. Garuu immoo ammas gumii keenya itti aanuun dhimma xiyyeeffannoo ta'ee kan itti fufudha. Magaalaa keenya qulqulleessuu, miidhagsuu, manneen jireenyaa sadarkaa isaanii eeggatan uumuu qofa osoo hin taane naannolee manneen jireenyaa mijatoo uumuu, misooma magariisaa babal'isuu, iddoo bashannanaa dargaggootaa fi daa'immanii carraa hojii babal'isuun kallattii xiyyeeffannoo keenya ta'u. Paartiin badhaadhinaa kallattii yaa'ii waliigalaa isaa tokkoffaa irratti kaa'een hojiilee misoomaa irratti milkaa'inni galmaa'uu hooggantoonni paartichaa himan. Keessattuu dameewwan qonnaa, industirii fi tajaajilaa irratti bu'aaleen qabatamaan galmaa'uu eeranii jiru. Kanaanis biyyattiin guddina diinagdee abdachiisaa galmeessaa jirtis jedhan. Ministeerri karooraaf misoomaa Dr. Fitsum Asaffaa rakkoolee idil addunyaa fi keessoo biyyaa waggoottan jijjiiramaatti mudataa turan keessatti diinagdeen Itoophiyaa guddina diinagdee waliigalaa 7.2 galmeessuu himaniiru. Diinagdeen Itoophiyaa biyyoota addunyaa diinagdee saffisa qabanii keessaa tokko ta'uu eeranii dhaabbilee investimentii alaas bal'inaan hawwataa akka jirus ibsanii jiru. ዓመታት ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ዓለም ያጋጠማትን ችግር እናውቃለን። Baroottan darban Itoophiyaa qofa osoo hin taane addunyaa rakkoo mudate ni beekna. Koovidii fi waraanni Raashiyaa Yuukireen cancala dhiyeessii addunyaa gaaga'eera. Rakkoon keessoo biyyaa, dhiibbaan jijjiirama qilleensaa, weerarri hoomaa waannisaa fi rakkooleen biroo mudatan diinagdeen keenya garuu biyyoota diinagdee saffisaan galmeessan 1-10 keessa galuu danda'eera. Baroottan darban tilmaamaan guddina 7.2 galmaa'aa ture. Dhaabbileen investimentii alaa gurguddoon lammiileef carraa hojii bal'aa uumuu danda'an hedduun dhufuu eegalaniiru. Reemitaansiin yookaan maallaqni diiyaasporaan gara biyyaa ergu 23% guddate. Kan bara darbeerraa garaagarummaa olaanaa galmeesseera. ትልቅ ኢንቨስተሮች ፊታቸውን ወደ ኢትዮጵያ ማዞር ጀምረዋል። Paartiin badhaadhinaa piroojektonni meegaa idaa otoo hin taane horata akka ta'aniif waadaa galee qabatamaan mirkaneessaa jira jedhan miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartichaa fi ministeerri jallisii fi naannawaa gammoojjii Dr. Abrahaam Balaay gama isaaniitiin waggoota jijjiiramaa keessa ijaarsa piroojektota gurguddoof xiyyeeffannoo olaanaa kennameen milkaa'inoonni hedduun galmaa'us eeraniiru. ለውጡ እንደመጣ ይህንን ፕሮጀክት መሬት ላይ ያለውን እውነት ተገንዝቦ jijjiiramni akkuma dhufeen haalli qabatamaan lafarra jiru hubatamee rakkooleen jiran adda bahanii sirreessi hojimaata piroojeektichaa taasifameera. Adeemsa hojii irrattis taanaan rakkoolee gurguddaatu nu mudataa ture. Alaa keessaa karaa qindaa'een ijaarsa piroojeektichaa dhaabsisuuf danquuf shiroota taasifamaa turanii hunda darbuun piroojeekticha amma xumurarraan geenyeerra. Piroojeektiin hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa paartiin badhaadhinaa piroojeektoota ofii eegalsiisee qofa osoo hin taane kaanis amanamummaan xumuruuf kutannoon kan hojjetu ta'uu piroojeektii itti mirkaneessedha. በአሁኑ ሰዓት በማጠናቀቅ ላይ እንገኛለን። ይሄ የብልጽግና ፓርቲ ራሱ የጀመራቸውን ብቻ ሳይሆኑ ቀድሞው የተጀመሩ ፕሮጀክቶችም ለሕዝብና ለሀገር ጠቀሜታ እስካላቸው ድረስ ታማኝ ሆኖ ችግሮቹን ፈቶ አስተካክሎ እንደሚሰራ ያረጋገጠበት
አንዱና ትልቁ ፕሮጀክታችን ነው ማለት ነው። ፕሮጀክቶota jallisii gurguddoo dabalatee kanneen jalqabamanii lafa harkifachaa turan xumuramaa jiraachuus ibsaniiru. መስኖ ፕሮጀክቶች ዋናው ችግር የነበረው rakkoo piroojektota jallisii kan ture inni guddaan rakkoo baajataati inni kan biraa rakkoo hooggansa piroojektichaati sadaffaan rakkoo hanqina kontiraaktaraati kanaafuu rakkinaalee kanneenis adda baafnee sirreeffama taasifnee amma piroojektootni saffisa olaanaan xumuramuu irratti argamu piroojektoota hanguma xumuruun ummataaf jala jalatti ifoomsaa ni deemna bara kanatti piroojektoota 3 xumuruuf karoorsinees hojjetaa jirra. ETV afaan Oromoo irraa tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jiru daawwachaatti jirtu oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Naannoo Amaaraatti rakkoon nageenyaa fooyya'aa jiraachuu pirezidantiin naannichaa Araggaa Kabbadaa himan. Jijjiiramaanis oomishaaf oomishtummaa damee qonnaa naannichaas guddachaa jiraachuu himanii jiru. Ababaayyoo Kafanii. Jijjiiramaas naannolee oomishaaf oomishtummaan damee qonnaa itti guddataa dhufe keessaa tokko naannoo Amaaraati. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa naannichaatti qonni damee oomishaaf oomishtummaan qabatamaan itti galmaa'ee ta'uu ibsan. ባለፉት ዘመናት በአማራ ክልል በለውጥ ጊዜ 3.8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ነበር የሚታረሰው። Jijjiiramni soon dhufin dura lafa hektaara miliyoona 3.8 qotaa turre amma lafa hektaara miliyoona 5.2 qotaa jirra. Kana dura callaa kuntaala miliyoona 80 gadi 140 argachaa turre. Bara kana callaa kuntaala miliyoona 100 miliyoona 69 ni arganna jennee hojjechaa jirra. Oomishaaf oomishtummaan naannichaa akka dabaluuf itti fayyadamni xaa'oos nu gargaareera. በዚህ ዓመት 169 ሚሊዮን ኩንታል ይገኛል ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። naannichatti rakkoon nageenya ture fooyya'aa dhufuu simanii ammas qaamolee hidhatanii naannicha keessa socho'aniif harki araaraa akkuma diriirratti jiraachuus yaadachiisan. በአማራ ክልል ሁኔታ አሁን ያለው የጸጥታ ችግር በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሏል። Rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraa haala qabatamaa amma keessa jirruun sadarkaa olaanaan fooyya'eera. Iddoowwan finciltootaan kan dura qabamanii turan hedduun amma bilisa ba'aniiru. To'annoo mootummaa jala galaniiru. Akka mootummaatti ol dhibdeen jiru marti karaa nagaa akka furamu barbaanna. Mariif marii qofaan akka furamu barbaanna. Rakkooleen jiranis fala kan argatan karaa nagaa qofaani. Kanaafuu karaa nagaatti isaan fiduuf jalqabbiiwwan gaggaariin uumamaa jiru. እንደ መንግስት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ማለት በድርድርና በውይይት መፍታት እንፈልጋለን ችግሩን በዘላቂነት መፍትሄ የሚያገኘው በዚህ መንገድ ነው። Naannoo Amaaraatti humnoonni godina sablammii aanaa daangilaa keessa socho'aa turan hidhannoo isaanii wajjin mootummaatti harka kennatan. Humnoota harka kennatan kanneeniif simannaan taasifamuun himamee jira. Sirna simannaa kana irratti hooggantoonni godinichaa abbootiin amantaa fi qaamoleen hawaasaa argamaniiru. Bulchaan godina sablammii Teediroos Indaalaw hidhattoonni karaa nagaatti deebi'an kunneen uummata miidhaa turan irraa hojiilee misoomaaf nageenyaan tumsuu qabu jedhaniiru. Qabsoo nagaatti makamuun isaanii uummataaf faayidaa guddaa ta'us eeraniiru. Qaamoleen biroo yeroo ammaa hidhannoon socho'anis fakkeenyummaa hidhattoota kanneenii akka hordofan waamicha dhiyeessaniiru. Nageenyi Finfinnee fi naannawaa ishee haala amansiisaa irratti argamu humni waloo nageenyaaf tasgabbii beeksise. Humni waloo kun gama geggeessee nageenyi Finfinnee fi naannawaa ishee haala amansiisaa irratti kan argamu ta'uu ibseera.
Akkuma naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti hojiileen nageenya koomaandii poostiin hojjetaman magaalaa Finfinnee fi naannawaa isheettis opereeshinii geggeeffameen bifa gurmaa'inni yakkoonni meeshaalee waraanaa fayyadamuun raawwataman kan hin jirre ta'uu mirkaneesseera. Haala nageenya amansiisaa taasisuuf yakkoonni daddabarsa meeshaalee waraanaa, kontiroobaandii, daddabarsa namootaa, sanada sobaa, uguraa fi hanna raawwachaa kan turan shakkamtoonni to'annoo jala oolfamuus humni waloo beeksisee jira. Finfinneetti mana kireeffachuun lammiilee biyya alaa daddabarsa baala sammuu namaa adochuu irratti bobba'an 8 fi Itoophiyaanota 4 akkasumas qoricha sammuu namaa adochuu kookeenii hamma garaagaraan samsaman to'atamuun qorannoon geggeeffamaa akka jiru himameera. Fuuldurattis nageenyummaan ayyaanota uummataa fi sagantaalee mootummaa yaa'ii dureewwan gamtaa Afrikaa akkasumas walga'iiwwan idil addunyaa mirkaneessuuf leenjii humna namaa fi teeknooloojiiwwan hojiirra oolfaman hawaasatti beeksisuuf qophiin taasifamuu humni waloo nageenyaaf tasgabbii beeksiseera. Nageenyi dhimma ijoo namni hundi xiyyeeffannaa kennuufii qabu ta'uu hooggantuun biiroo bulchiinsaaf nageenya magaalaa Finfinnee Liidiyaa Girmaa himan. Konferensiin nageenyi hundaaf jedhu biiroo bulchiinsaaf nageenya magaalaa Finfinneetiin qophaa'e yaadannoo injifannoo Adawaatti taa'ameera. Jamaal Nageessoo. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Finfinnee konferensii nageenya hundaaf jedhu galma yaadannoo Adawaatti qopheesseera. Konferensii kanarratti haasawaa kan taasisan hooggantuun biiroo bulchiinsaaf nageenya magaalaa Finfinnee Liidiyaa Girmaa mootummaan jijjiiramaa aangoo erga qabatee as nageenya magaalattii eeguun cinatti hojiilee misoomaa magaalattii hedduu hojjetuu ibsaniiru. Nageenya biyyattii booressuuf qaamoleen alaa keessaa wal ta'uun biyyattii miidhaaf saaxiluuf hojjetan jiraachuu kan himan hooggantuun biirichaa rakkoon kunis tokkummaa mootummaa fi ummataatiin fashalaa'uu himaniiru. ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ ቃል የሚከበረውን nageenyi hundaaf hundi nageenyaaf dhaadannoo jedhuun konferensii magaalaa Finfinneetti qopheessineerra. Mootummaan jijjiiramaa biyya keenya Itoophiyaa bulchuu erga eegalee jalqabee nageenya biyya keenyaa fi ummata keenya eegsisuudhaan qormaatilee alaa fi keessaa qolachuun milkii hedduu galmeesseera. Nageenya waaraa kabachiisuuf ammas qormaatileen hedduun nutti jiru. Guddinni biyya keenyaa fi badhaadhinni keenya madaamiilaa kan itti ta'ee baandaawwan biyya keessaa fi alaa waliin ta'uun nageenya booressuuf cimanii hojjetaa jiru. Gama biraatiin qaamoleen aangoo humnaan fudhachuu barbaadan maritti amanuun qawwee lafa kaayanii gara teessoo dhufuun biyya hundaaf taatu uumuuf akka hojjetan hooggantuun biiroo bulchiinsaaf nageenya magaalaa Finfinnee Liidiyaa Girmaa ibsan. የስልጣን ምንጭ በሐሳብ የበላይነት የሚገኝ maddi aangoo olaantummaa yaadaa fi sagalee uummataa qofaan ta'uu gara bitaatti dhiisuun aangoo qawweedhaan argachuudhaaf kan abjatan farreen nageenyaa kan ta'an gareen diigumsaa jiru. Mootummaan irra deddeebiidhaan waamicha nagayaa taasisuun rakkooleen bifa nagaatiin akka furamaniif balbala isaa banaa gochuu isaatiin namoonni iddoolee garagaraatti qawweetti amananii socho'an karaa nagaa filachuun galaniiru. Kanaafis baga gammaddan baga gammanne. Ammas qaamoleen qawweetti amananii socho'an qawwee lafa kaa'uun karaa nagaatti amananii akkuma kanneen biraa gara nagaatti dhufuu qabu. Nageenyi bu'uura waa hundaa waan ta'eef namni hundi nageenyaaf dursa kennee qaamolee nageenyaa cinaa dhaabbachuun hojjechuu qabu. Hundi keenya nageenyaaf cimnee haa hojjennu, galmi keenya waloo nageenyaa haa ta'u jedha. Nageenyi dhala namaa kamuufuu barbaachisaa ta'uu kan himan jiraattonni magaalattii konferensicha irratti hirmaatan nagaa mirkaneessuuf dursa ofirraa eegaluu akka barbaachisudha. Nageenyi nama hundaafuu hin barbaachisa. Nageenyi hoo jiraate namni ba'ee kan galu. Nagaan baay'ee hunduma dursa waan ta'eef isaaf dursa kennuun yookiin immoo sa'aatii kana eeggatee mariin nageenyaa taasifamuun baay'ee murteessaa fi misooma cinaa cinaatti nagaan baay'ee murteessaadha. Oo nagaan jiraate namni waan waggaa 50 hojjete guyyaa tokkotti balleessuu danda'a yoo nagaan hin jirre ta'e. Nageenyi hundumaafuu nageenya malee hin ta'u. Maaliif hojjetanii biyyi keenya biyya nagaa hoo argate waa hundumaa hoo argate malee nageenyi jiraachuu baannaan rakkisaadha. Namoonni qawwee hidhatanii bosona keessa socho'an qawwee isaanii lafa kaa'uun mariidhaan mirga ofii kabachiisuun filannoo irratti hirmaachuu akka qabanis hirmaattonni konferensichaa dhaamaniiru. Ani kan jedhu namni hunduu nageenyi kun akka dhufu hunduu keenya halaafinatti hin qabna. Kanaafuu ollaa keenyaafis fira keenyaafis waan hunduuf namni hunduu hojjechuu barbaachisa. Warra hidhatanii bosona keessa socho'aniif
qabsoon uummata isaaniif ta'uufillee hidhatanii socho'uu irra caalaa karaa nagaatiin gahee ofii ba'uu nagaadhaan mari'achuu ittaanit illeen filannoodhaaf of qopheessuu kaanuu hidhatanii loluu irra caalaa nagaadhaan loluutu caalaa. Nageenyi kun hundumarraa inni eegamu. Maaliif nama tokko bicha odoo hin ta'in hundumtuu walii ta'ee tokkummaan isaa tokkummaa ta'ee walii eeguu qaba. Konferansii kanarratti waraqaan qorannoo dhimma nageenyaa irratti xiyyeeffatu dhiyaachuun irratti mari'atameera. Dhaabbanni misooma mootummoota baha Afrikaa IGAD hospitaala waliigalaa Nagallee Booranaaf deeggarsa meeshaalee wallaansaa taasise. Deeggarsichi birrii miiliyoona 20tti akka tilmaamamus ibsamee jira. Deeggarsichi karaa barreessaa olaanaa IGAD Warqinaa Gabayyoon dhaabbata tola ooltummaa humnaa Biriij jedhamurraa ta'uun ibsameera. Deeggarsichi meeshaalee tajaajila ciibsanii wallaanuu, meeshaalee laaboraatoorii fi kanneen biroo ta'uun himameera. Sagantaa walharkaa fuudhiinsa deeggarsichaa irratti Itoophiyaatti itti waamamaan IGAD Ababaa'u Bihoonillee Daayireektara olaanaa tajaajila dhiyeessii qorichaalee Itoophiyaa Dr. Abdulqaadir Galgaloo, hogganaatti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Bokonaa Guutaa dabalatee hooggantoonni godina Booranaa Bahaa fi kanneen biroos argamaniiru. Hospitaalichi lammiilee 100,000 tajaajila kennaa jiraachuu tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Tumaan seeraa miidhaa dubartootaa fi daa'immanii irra gahu hambisuu irratti xiyyeeffatee gumii abbootii gadaatiin tumame. Tumame kana abbootiin gadaa fi manneen murtii aadaa ni raawwachiisus jedhamee jira. Tafarii Gammee. Sabni Oromoo dhimmoota hawaasummaa fi dur hin jirreen gaafa qe'ee isaatti galu dureewwaniin duudhaa itti tumee sabichaaf miseensa sabichaa balaarraa oolchuu tolfata. Osoo ammayyummaa fi qaroominni hin dhufin sirnuma akkanaatiin aadichi jeebantummaa isaa qabatee sabichis ittiin hoogganamaa ture. Keessattuu mirga dubartootaa fi daa'immaniif eegumsii fi tumsi sirna kanaan taasifamu laafaa miti. Haaluma kanaan biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii waliin ta'uun abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa wantoota ijoo dhiibbaa dubartootaa fi daa'immaniin wal qabatee jiru irratti tumaa jiru. Tumaan kun tumaa Booranaa Baareentuu Ilmaan Raayyaa hin jigu hin dhangala'u tumnee seeraa. Siigaleeffan jedhanii murtii fi tumaa kana kan labsan abbootiin gadaa naannichatti sarbamni mirga dubartootaa fi daa'immanii gaafa raawwate adabbiiwwan murtaa'anis lafa kaa'anii jiru. Namni daa'ima gudeede horii korma 4 fi goromsa 3 kaffala yoo lubbuun darbe. Gumaa guutuu namni kaffalu gumaa guutuu akkaataa araddaa isaati. Shamarran namni humnaan gudeede yoo yeroo sana gudeedamuu ishii ifa goote akkuma daa'ima sanaa horii 7 ta'uu qabaa jenna. Yoo dhoksatte keessi isaa fe'ii ta'uu agarsiisa waan ta'eef gaafa dhagaame korma 1 fi goromsa 1 namni ilmoo ofii gudeede obboleessis obboleettii yoo gudeede hawaasni bayeetti araddaa sanarratti bakka araddaa sanatti qabamanii hawaasti bayee qullaa uffanni irraa baafamee mana yaabbatee manarraa akka bu'een otoo ijji biyyaa san argin akka biyyaa ba'uu jenne. Namni dubartii kaadhimamte gudeede maatii ishiitiif horii 3 namicha kadhateef horii 2 korma 1 goromsa 1 yoo garuu isaan lamaa walii galanii maatiin lamaa walii galani maatiin dirriba qaba namichi ishii kadhate garuu kormaa fi raada irraa qaba. Namni daa'ima deessee gatte yoo lubbuun mucaa jiraate walakkaa gumaa lubbuu namaa akka kaffaltu. Yoo mucaan sun duute garuu gumaa guutuu akka kaffaltu. Namni shamarran butamteef daa'imman gudeedamteef kittaanaaf
huuba qoonqootiif dubartii tumamteef otoo seera qabdu otoo bakka geeffachuu qabdu namni jaarsummaa deeme akkuma nama sana ajjeeseera waan ta'eef gimmaasha gumaa namaa kaffalu. Biiroon dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaas tumaan abbootii gadaa kun miidhaa raawwatamu hir'isuuf shoorri isaa guddaadha ibse. Kana fudhatanii dhaqanii hojiirra yoo oolchan kana gammaa hojjenne akkuma jiru ta'e karaa kanaan immoo hawaasa keenya duudhaa fi aadaa ganamaa safuu uummata Oromoo ganamaatitti yoo deebisuu dandeenye rakkoo kana bu'uura irraa hiikuu dandeenya kan jedhu sana bu'uura godhateedha jechuudha. Tumaan kun akka tumamu kan godhame kanas har'a tumnee kan biraa gallu qofa osoo hin taane itti fufinsaan hordofnaa jechuudha. Biiroon keenya caasaasaa sadarkaadhaan jiruun hordoffiif deeggarsa itti fufinsa qabu in taasisa. Oromoo miidha. Oromoo motiyyuu. Namni kana balleessa. Hin badaayyuu. Waldhibdee biyyattii keessatti mul'achaa jiru furuu keessatti mariin biyyaalessaa meeshaa guddaadha jedhame. Rakkoo biyyattii mudatee furuuf koomishiniin marii biyyaalessaa adeemsa gaarii irra jiraachuus qaamoleen ETV wajjin turtii taasisan himan. Saxxoota Shoomaa. Rakkoo biyyattii keessa turee fi yeroo ammaa mul'achaa jiru furuuf koomishiniin marii biyyoolessaa hojii ajandaa walitti qabu naannoo Tigraay fi Amaaraan ala xumureera. Hojii koomishinii marii biyyoolessaa eegale kun fala rakkoo bara dheeraa fi yeroo ammaa mul'achaa jiru akka ta'e yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddootti barsiisaa fi qorataa kan ta'an Laaloo Camdee fi akkasumas ogeessi seeraa Mahammad Shamsaddiin turtii addatti ETV afaan Oromoo waliin taasisaniin himaniiru. Biyyattiin tun inni sirnaatti gannaatti rakkoon adda addaa walitti kuufamaa waan tureef ammaan tana walitti bu'iinsaas adda addaa uumaa jira. Walitti bu'iinsa kana kan ደግሞ addaan kutuuf mariin biyyaalessaa barbaachisaadha. Garaagarummaa jidduu politikaalii jiruuf ta'ee amantummaa dhabuu jidduu hawaasa adda addaa jirus qajeelchuu fi wanni barbaachisaan maal jennee wal mari'achuudha. Heerri mootummaa biyya teenya akkaataan inni ittiin dhufee mariidha jechuun mariidhaan dhufe marii kutaa hawaasaa adda addaatiin dhufe. Heera saniin dhufe waan ta'eef akkaataan inni ittiin dagaagus hubannoon hawaasaa ittiin babal'achuu danda'u namni walii galuu danda'ullee mariidhaan. Mariin biyyaalessaa yeroo rakkoo mul'atu akka taasifamu kan himan hayyoonni kanneen uummanni kallattii bakka bu'aa isaan qabxiiwwan garaagaraa ni kaasa jedhaniiru. Mariin biyyaalessaa kan qophaa'u yeroo garaagarummaan yaadaa dhufe kan irraan ka'e uummanni hundi hawaasii kamiyyuu qabxiilee qabu kaafachuu qaba. Oromiyaanis akkasumas sabni Oromoos qabxiilee ofii qopheessee gaafateera. Kun maal nu garsiisuu jenne fedhiin uummataa maal fakkaataa gaafiin uummanni qabu maalidha jedhee uummanni hundinuu sabii hundinuu yookaan hawaasii Itoophiyaa hundinuu gaafii kana yoo hubate gaafii walii yoo hubachuu danda'an qofaadha kan mariin biyyoolessaa bakka waan galma ga'uu danda'u. Kan irraan ka'e gaafonni kaa'aa jiran maalidha gaafiin keenya waan jedhu ibsachuun waan guddoodha. Hirmaachisummaan gama marii biyyaalessaaf dhimma murteessaadha kan jedhan hayyoonni kanneen haala qabatamaa marii kanaas gaarii ta'uu hayyoonni kanneen himaniiru. Qaamoleen hidhatanii bosona jiranis hirmaachuu akka qaban ibsaniiru. Sabni kamiyyuu hawaasii kamiyyuu irratti hirmaachuu qaba. Marii biyyoolessaa jechuu kan dandeenyu yoo hawaasii hundinuu irratti hirmaate qofaadha. Kun all inclusive afaan Ingiliffaan isa jedhame jechuudha. Geographically inclusive ta'uu qaba. Hawaasa adda addaa qabachuun inclusive ta'uu qaba. Political agenda adda addaa namoota qaban walitti qabuun inclusive ta'uu qaba. Amma Oromiyaa irratti torbee darbee mariin jalqabamee haala gaariin deemuu jira jedhee natti fakkaata. Ammas namoota bosona jiranis nagaan galanii marii kan irratti hirmaachuu jalqaban hunda hawwatee ajandaa isaanii fudhachuunis hirmaachisummaa isaa guddisaa deem jedhee herrega. Kun naannoo biraattis babal'achuu qaba. Naannolee biraatiif illee fakkeenya yeroon itti taanu amma jeetiin fudhadha. Namni kan mormulleen kan deeggarulleen kan bosona jirus kan magaalaa jirulleen namni hundi wanni inni itti haajamuutu jiru jechuudha. Wanni of sobuu hin qabne olaantummaan seeraa kabajamuun qaama hundaafuu hawaasa hundaafuu ammaafillee hegeree fuula duraatiifillee haalaan barbaachisaa akka ta'e ni hubatan fakkaata. Bakka tan asirratti hubachuun gaariidha. Yeroon itti waan qabsaawaniif gara ajendaadhaa gara mariidhaa fidanii qabsiifatan amma ta'uun hubatamee muuxannoon naannoo Oromiyaa nama eegale kun fudhatamee gara naannoo biraatitti akka babal'atullee abdiin qaba jechuudha. Mariin kun akka milkaa'uuf qaama hundarraa gumaachi guddaan akka eegamus ibsaniiru. Koomishinichi kan seeraan
labsiidhaan ijaarame yoo ta'u innis bilis ta'ee hojjechuu qaba. Kan biraa ደግሞ iftoomaan hojjechuu qaba. Eenyuyyuu odoo wagganiin hohaan odoo gar togguluuf hin qabinu baalaansid ta'ee hojjechuun isaa dirqama. Nageenya waaraa fiduuf waliigalteen nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi qaamolee hidhatanii socho'an gidduutti mallattaa'e hawaasa dararaa argaa tureef boqonnaa kan kennudha jedhan hayyoonni qaamolee siyaasaa fi namoonni garaagaraa ETV'f yaada isaanii kennan. Qaamoleen bosonatti hafanis qabsoo karaa nagaa filachuun hawaasatti akka makaman waamicha dhiyeessaniiru. Mirkanaa Taaddasaatu dubbisee yaadni isaanii akka itti aanutti dhiyaata. Rakkoo biyyattii kanaa bifa mariidhaanii fi bifa tasgabbiidhaan teenyee mari'annee furuu qabna jedhanii warratanii bosonas turan deebi'anii dhufuunsa ani keessattuu uummata Oromootii fi uummata keenya baadiyyaa jiruuf dararamaa tureef biyyee waan adda addaa keessa turaniif ani wanta guddaadha. Baay'ee gammachuunis natti dhaga'ama. Kuni gara fuulduraattis itti fufa jedhee yaada. Qaamolee wanti kun akka milkaa'u keessatti gahee qabaniifis kabajaa fi ulfina guddaan qaba. Maddi waldhabbii yookaan immoo qurrama siyaasaa yookaan immoo dinagdee hawaasummaa itti hiikkatan dimookiraasiidha. Dimookiraasiin egaa qoricha ta'eefu qoricha kanatti rarra'uun barbaachisaa natti fakkaata. Kanaaf waldhabbii kana dura qawweedhaan hiikna jedhamee itti deemame ani akka nama tokkootti dhaaban keessa jiru duran dhaabbachuu ture. Amma garuu namni baay'een hubataa jira jechuudha. Akka qawweedhaan waldhabbii Itoophiyaa keessa jiru hiikuun hin danda'amu. Inni kun deebi'ee Oromoo fi Oromoo walitti naqaa jechuudha. Amaaraa fi Amaara walitti naqa. Amaaraa fi Oromoo, Oromoo fi Amaara qofa otoo hin taane. እና ጨጨቤ ለገለገት ሞ ኩኖ የጎበዝ አለቃቱ namni wal nyaata jechuudha. Qawween waan hiikuun qabu. Kanaaf ijoolleen Oromoo kan gaaratti deemanis deebi'uu danda'uun isaanii filoosofiin kun hojiirra ooluu isaa agarsiisa jedheetiin amana. Sirnoonni duraan turan humnaan deemaa waan turaniif wal mari'achuun akka sabaatti, akka uummataatti, akka lammiitti wal mari'achuun waan hin turreef qawween homaa fala ta'uudhaaf yaaliin godhamee jira. Itti fufiinsa garuu hin qabaatu. Qawweedhaan wanti geggeessine sun amma gara mariitti dhufuu qaba waan ta'eef utuu dhaabbatanii waan kana gara mariitti fidanii irratti mari'annee biyya keenya ijaarannee wayyaa. Kanaaf warri bosonatti hafanillee galanii uummata isaanii wajjin mari'atanii biyya ijaaruu keessatti gahee isaanii akka taphatan anillee waamicha dabarsuun fedhe carraa argadhe kana. Yeroo wajjin deemna. Yeroon kun immoo yerootti nagaa buusanii fi mareedhaan taa'anii dubbatanidha. Kanaaf gara kanatti akka isaan deeman hawwiin koo baay'ee guddaadha. Isa kana gaa uummatatu walii ga'ee dhiibee nagaa barbaanna jedhee gara sanatti fidaa karaa gaarii irra deema jedhee dhuga nabdadha. Nagaan barbaachisaadha. Nagaan uummata qofaaf otoo hin taane isaaniifis barbaachisaadha. Ijoollee baay'eetu dhume isaan cinaadha. Kanaaf waan agartee faayidaa fiduu hin dandeenye irratti fuula ija dhiibuun ija ofii balleessuu taate natti fakkaata. Ammas warri hafanis taanaan kanuma fudhatanii warratanii dhufanii mari'atanii yaada isaanii uummatatti dhiyeessanii qaama waan ofii isaaniitii biyyittii kanaaf yaadan waan ofii isaaniitii uummata kanaaf yaadan sirriitti dhiyeessanii warratanii irratti walii galamee biyya kana gara tokkotti deemsisuu hin danda'ama jedheen abdii guddaa qaba. Nuti kan murteeffanne dacheen Oromiyaa lammata dhiiga ta'uu osoo hin qabne dachii misooma akka taate nageenya akka bu'u dhalataan boru fuulduraa dhufu ilmaan keenya karaa nagaatti dabartee gammachuudhaan akka irratti dachee ishirratti badhaatu. Dacheen badhaatudha wanti isin dhabdan jiru. Kana gubbaarratti ilmaan keenyas kan dhaamsatti dabarsu rakkoo jiru amma lubbuun jirutti wal bira dhaabannaa mootummaa soo rakkoo qabaate hin timnaa sirraahanii nageenya biyya isaatti buufatanii tokkummaadhaan akka jiraatanii dachee badhaatu kana akka addunyaadhaaf akka taasifnu. Araarri immoo Oromoon kaleessuma ka'ee fakkii addunyaadha kan ta'e addunyaan makana kan ijaare Oromoodha. Kuustu ijaare. Sirna gadaatiin sirna gadaa dimokiraasii nurraa fudhateetti faranjiin amartii bulaa jira. Nuti garuu keenya mara harkatti wallaalle. Amartiin qubarra jirtu amma madaabit akka jedhan sana in tuffatamte jedhan sana keenya tuffanneeti qaa walitti babadhifne. Karaa sareen luuxi waraabis seenaa jedha.
nutu qaawwatti bal'ise. Gaafa abbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsaa jedhu. Qaroon gachan ijaa gaafa abbaan sa'a isaa darbatee gaafa irraa cabse sa'a bira dhuftee ollaan itti darbatee ija jaamsa. Numatummoon ija walii jaamsaa dhufe keenyatti wallaallee sirna dhufe. Kana garuu waaqayyoon asumaan kaasee fixannu yaa baasu kallattii qabachaa jirra. Bakkaan nu haa ga'u ilmaan keenya isaan bosonatti hafanis waaqa sodaatanii lafa sodaatanii dhufanii dhugaa nutti himatanii harkoo jiru teessoo gubbaatti akka waliin hiiknu akka marii gaggeessuun kana dabarsadatti. Waliigaltee Ankaaraa Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti mallatteeffameen Itoophiyaan injifannoo dippiloomaasii argachuu hayyoonni siyaasaa himan. Dhimmi ulaa galaanaas Itoophiyaaf gaaffii dhalootaa ta'uu dubbatanii jiru. Dhimmicha irratti hayyoota siyaasaa dubbisnee dabalata isaa akka itti aanutti dhiyaata. Ulaa galaanaa ajandaa dinagdee qofa osoo hin taane dhimma siyaasaa fi dippiloomaasiiti. Kana malees dhaga'amtummaa biyyi tokko waltajjiiwwan idil addunyaa irratti qabdu keessattis gahee guddaa kan qabudha. Yeroo ammaa addunyaa irratti biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne 44 yoo ta'an biyyoonni 17 Afrikaa keessatti argamu. Itoophiyaan seenaa ishee keessatti baroota hedduun naannawaa galaana diimaatti argamuu qofa osoo hin taane biyyoota naannawichaatti gahee murteessaa qaban keessaa ishee tokko turte. Haa ta'u malee waggoottan 30 darban keessa shira diinota Itoophiyaa fi qaamolee garaagaraan xaxamaniin galaana diimaa irraa dhiibamuu dandeesseetti. Ta'us yeroo dhiyoos dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaaf ajandaa ijoo ta'uu danda'ee jira. Gaaffiin ulaa galaanaa biyyattii kun ammatti gaaffii dhalootaati jedhu hayyoonni siyaasaa ETV Afaan Oromoo waliin turtii taasisan. Biyyi tokko birmadummaa ishee eegdee akkasumas dinagdee ishee guddisachuudhaaf ulaan galaanaa dhimma murteessaadha. Itoophiyaan ulaa galaanaa faana wal qabatee waggoota hedduudhaaf ulaa galaanaa malee jiraachuu dandeesseetti. Itoophiyaan jaarraa arfaffaa hanga jaarraa torbaffaatti ulaa galaanaa galaana diimaa keessumaa naannoo Eertiraa kan naannoo amma Masawaa jedhamee beekamu Adolis dabalatee galaana diimaa hoogganaa turteetti. Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuun dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuu isaan biyyattiin gatii guddaa kaffalaa jiraachuus dubbataniiru. Biyyi tokko ulaa galaanaa yoo dhabde biyyoota biraa irratti daldala ishee gaggeessachuudhaaf ulaa galaanaa barbaacha biyya biraa irratti hirkattumaa taatee jiraatti jechuudha. Keessumaa gabaa addunyaa argachuudhaaf dorgommiin alergii barbaachisaadha. Biyyoonni adda addaa gabaa addunyaa argachuudhaaf kallattii adda addaatiin ulaa galaanaas haa ta'u kallattii adda addaatiin dorgommii alergii keessa ni galu. Itoophiyaan immoo kana faana wal qabatee biyyoota ollaa irratti hirkattee biyya Jibuutii irratti hirkattee waan jirtuuf tokkoffaa kaffaltii humnaan olii baasuu dandeessi. Investoroota adda addaa fakkeenyaaf warreen loojistikii barbaadan warreen loojistikii ulaa galaanaatiin galchachuu barbaadan jiraachuu danda'u. Investoroonni kun salphumatti biyya keessa galanii akka isaan hin hojjenneef investoroota daangesse. Guddinni biyya tokkoo ulaa galaanaa irratti hundaa kan jedhu ejjennoo akkasii qaba. Addunyaa irratti yoo fudhatte biyyoonni aayilaand isteetis ta'an baay'een isaanii sadarkaan irra jiranii fi biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne sadarkaan ikoonoomii isaan irra jiran garaagarummaa qaba. Ulaa galaanaa qabaachuun carraa dinagdee argachuu yoo ta'e ulaa galaanaa dhabuun immoo hacuuccaa dinagdeeti. Itoophiyaan karaa nagaan ulaa galaanaa argachuuf carraaqqii taasisaa turtus qaamoleen garaagaraa carraaqqii kana danquun naannawichatti walitti bu'insaan hunkuruuf socho'aa turaniiru. Haa ta'u malee waliigalteen magaalaa muummee Turkiyyee Ankaraatti Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti mallatteeffameen Itoophiyaan injifannoo dippiloomaasii kan itti argatte ta'uu eeraniiru. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliyaan Ankaraa irratti waliigalanii bu'aa dippiloomaasii guddaan argamuunsaa kan agarsiisudha. Bu'aa dippiloomaasii yennaa jennu seenaadhuma keessatti biyyi Ijipti yookaan biyyi Misir jennu kun waan Itoophiyaan gootu faana Itoophiyaa duukaa buuteeti. Murtee siyaasaa biyya keessatti murteessaa kan turte. Bu'aa dippiloomaasii guddaadha kan jechisiisu biyya Misir naasiseera. Abdii kuchisiiseera jechuun ni danda'ama. Biyyoota biraa waliirtee hin beektu. Kanaafuu biyyoota biraatiin nagaaf tasgabbiidhaan waliin jiraachaa jirti. More or less amma danda'ametti. Karaa biraatiin waamichi yennaa dhiyaatee fi biyyoota Afrikaa keessatti yeroo baay'ee hirmaannaa guddaa gootee jirti.
Afrikaarras dabartee amma Kooriyaatti deemtee jirti. Waliigalteen Ankaraatti raawwatame Itoophiyaaf injifannoodha jedhee yaada. Sababiin isaas Itoophiyaan waggoota hedduudhaaf ulaa galaanaa malee jiraatteetti. Baroota durii garuu ulaa galaanaa hoogganaa turte. Cimina baroota durii qabdu yeroo har'aa bulchiinsa har'aa keessatti gonfachuuf kaayyeeffattee kan isheen kaate cimina guddaadha jedhee yaada. Baay'ina uummata Itoophiyaa dabalaa jiruun dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaaf dhimma jiraachuu dhabuu ta'us hayyoonni siyaasaa kunniin hubachiisaniiru. Kutaa magaalaa Malkaanonnutti hojii misooma koriidarii kiiloomeetira 34 akka hojjetamuu himame. Hojiin kutaa magaalichaa jiraattotaaf mijaawaa taasisuu kun jiraattotaa fi qooda fudhattoota hirmaachisuun hojjetamaa jira. Abaaboo Maammoo. Magaalaan tokko miidhagina qabaachuu fi jiruuf jireenya jiraattotaafis mijataa ta'uu qaba. Haa ta'u malee biyya keenyatti waggoottan dheeraa fi Finfinnee dabalatee magaalonni hedduun ulaagaa kana osoo hin guutin turuu isaanii ragaaleen ni mul'isa. Waggoottan lama asitti garuu Finfinnee dabalatee magaalota kutaalee biyyattii garaagaraatti argaman miidhagina gonfachiisuun jireenya hawaasaatiif akka mijatan taasisuu fi tattaaffiin taasifamaa jira. Gama kanaanis bu'aa abdachiisaan argamaa jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaanonnuttis hojii magaalota miidhagsuu keessaa tokko kan ta'e hojiin misooma koriidarii kiiloomeetira 34 ta'uu eegalameera. Jiraattonni kutaa magaalichaa ETV'n dubbise tokkos biyya miidhagduu fi mijattuu taate arguuf hawwii qaban ibsuun hojiin misoomaa eegalamees ariitiin akka xumuramu gaafatu. Duraa fi kan ammaa yoo ilaaltu baay'ee garaagarummaa qaba. Garaagarummaan isaa maali yoo jette dura qorqorroodhaa, sharaadhaa, bakka kallattiin isaa katamaan shirleen hin bareeddu. Amma garuu yoo ilaaltu hundumtuu aynata tokkoon diizaayinii tokkoon bareedina isaatiin kallattii shaggarsiitiin nuu kenne wal tokko afaan tokkoon haasaa erga tokko ijaaraa jirra jechuudha akka katamaa keenyatti. Karaan isaa asfaaltiin guddichi miti dafee osoo nu xumuramee shaggaadhaa awwaarris jira. የለቀቅነው 28 ሜትር ለቀናል ወደ ኋላ ሜትira 28 gara dudduubatti siqneerra kun kaareen yoo tilmaamamu kaaree 1,800 kan ta'udha. Nu qonnaan bultoota as jiran keessaa tokkodha. Misoomni koriidaraa gaariidha. Fuuldurri isaas kanuma keenyadha. Hundi keenya biyya gaarii arguu barbaanna. Sadarkaa fooyya'aa ta'e jiraachuus ni barbaanna. Komii tokko hawaasti qabu daandichi ariitiidhaan akka hojjetamudha. Nuyi kaaree kana hunda fedha keenyaan kan siqneef waan fooyya'aa waan barbaadnuufidha. Kan hawaasni mootummaa irraa eegnu ni jiraata. Innis saffisaan akka hojiitti seenamudha. Hojiin misoomaa kutaa magaalaa Malkaanonnoo kun paakeejiiwwan garaagaraa of keessatti kan hammate ta'udha. Bulchaan kutaa magaalichaa Meerid Dammiruu kan nutti himan. Kutaa magaalaa Malkaanonnutti kiiloomeetira 17.7 kutaalee magaalaa jiran keessa kan keenyan bal'ata. Saayidiidhaan karaa tokkoon lakkoofne dabiiliidhaan lakkaa'ame kiiloomeetira 34 ta'a. Namoota akka kutaa magaalaa keenyatti jiran barbaachisummaa fi karoora isaati irratti osoo hojiitti seeneen dura marii uummataati kan gaggeessine. Misooma koriidarii keessatti waan hedduudha kan hojjetamu. Paarkingiin adda addaa jira. Bakka konkolaataan karaa ammayyaa'aan irratti dhaabbachuu danda'u. Konkolaataa xixiqqaan amma gurguddaatti daandiirra akkaatuma barbaadameen konkolaattonni dhaabbamatu. Kana uummanni keenya fedhii guutuudha kan qabu. Lammaffaan mana fincaanii yeroo karaarra deemutti goree fayyadamuu danda'u. Baay'inaan hin qaba. Karoora kana keessatti seenee jira. Kanaafillee uummanni keenya gammadaadha. Bakkeewwan ispoortii xixiqqaadhaan amma gurguddaatti hin qaba. San qofa osoo hin taane bakki aara galfii namni karaa deemu itti boqotee darbuu danda'u. Gaaddisa bakka ta'uu danda'u. Bareedina bakka qabaatu hin jira. Faawunteeniiwwan adda addaa sadarkaa adda addaatti hin jira. Hojiiwwan misooma magariisaa fi adda babayiiwwan hojjetamaa jiraniin dabalatatti hojiiwwan akka aspaaltii fi kanneen biroos bulchiinsa daandiiwwanii Itoophiyaa waliin qindoominaan kan hojjetaman ta'uu fi kanaafis haaldureewwan barbaachisan xumuramaa jiraachuu obbo Meerid eeraniiru. Miidiyaaniiwwan calqabnee jirra. Giriinariiwwan miidiyaanii keessatti hojjetamu. Addabaabayiiwwan hojjetamu yookaan immoo giddugalli hawaasaa bakki jedhamu hojjetamuu calqabamee jira. Isaan alatti kan jiru amma diizaayiniin overall xumuramee hojiin asfaaltii hojjechuu, hojiin daandii miilaa hojjechuun, hojiin daandii saayikilii hojjechuun beeksisni bahee calbaasiin ifaa qilleensarra kan jiru. San hojiitti seenuudhaaf dhimmoonni teelee fi pooliiwwan teeleetii fi ibsadhaan wal qabatus humna ibsaa fi teelee faanas walii galamee jira. Riidookeet ta'u iddoorra kaanii
sirratu isaan akkuma sirreessanii xumuraniin guutumaan guutuutti yeroo dhiyootti hojiitti kan seennamuu fi karoorri qabame sun hojiitti kan eeggatu toora misooma koriidariitti jechuudha. Dhimma misooma koriidaraa kutaa magaalichaa kanaan wal qabates kutaalee hawaasaa manni hojii manni jireenyaa isaanii diigamuuf saaxilamee adda baasuun manni akka isaaniif bakka buufamus ragaan bulchiinsa kutaa magaalichaa irraa argame ni mul'isa.